Akkam jirtu? Naguma. Animu. Ay, Doctor Abi. Maal baraaraanatti kadhatta. Ala baraara maaltu jira? Baraara kanuma. Mana jibbita? Doctor Abi yani sin jibbin. Jimma silan ta'eefi. Jimma sila taate fadhi sin jibbin. Ay. Rirma sila taatefi. Rirma taate. Utuun beekin jalaan na seenti. Kaa godhime. Maadii mata ani dhiiga dhugu kan dhiiga dhugu polotikaa Itoophiyaa keessanii kan dhugu qofaadha. Ay dhiiga dhudheette akka goddachoota kee qaban ani dhiiga dhugu dhiiga kan dhugu ni naan dubbisin mee. Abult dubbattee naan dubbichiisin haa ta'u Abi. Mee maaloo qopheessitti bira dhuftu kanatti? Bara dhiifama? Dhiifama? Eeshi mee na tolees? Hin irraanfatin kanas. Eeshi bara dhiifama? Akkamitti maal agarsiifte? Okay. Kan dua egumana bafte saja se kamitti na gooti dhiifama si godha walii godha jettu. Yaa jiru keessan. Siltaana Itoophiyaa jedhaati. Wal cuma koo jedhaa tokko gaaf tokko irra ta'an gaaf tokko irraa nama. Eeshii bitime. Okay. Nama kolbiti ani sin jibbu. Hojii gaarii hojjedhu. Eessa taate ani sin jibbu. Kolfii taphadhu nagarii naa seeni. Homaa ni erlekkino. Anaan foormuun kana toonaa qayyarti baay'eedha. Diimatus ijjikoo diimatus boo'ee hokkan nareewwaniitti malee utuun kolbuu miti. Kana dhiisi kunii fi polotikaan Itoophiyaan dhiifamtu yoom gaafa kuftu waaqa beeka. Miina raasabsiisin nageerii hawoo. Ifama goone kaleessa eessaatti gaafa qeerroomoo nama Itoophiyaa malu. Okay. Si baasaa dhiifamni kun kan nyaatte ogumaa baafte kan akkanatti gootanii duddan sana baaftanii qeerroo ija keenya kan waraantan sana baaftanii akkumatti Hej ije ko duraan. Hej.